Haraa miti duraanii shamarran gudeeddamaa turtee nama tokko nama 5 nama 10 gudeeddamaa turtee garuu ammoo suni shamarran dabartee dhiiraan baaseerti. Mee eessa kun Gujii Ba'aa Ona Goorodoolaa ganda kam keessatti taate waan kun? Magaala Jiddoolaatti. Ka waan kana tolche poolisii humna addaa jedhan sammoo raayyaa? Makalaakiyaa. Yoomi guyyaan isaa? Roobii galgala. Roobiidhuma dheengaddaa kana jechuu? Halkan keessa gara sa'aatii 5. Mee ijoolleen kun eenyu jedhamu bakkeetti moo mana hidhaatti naqaniitu waan kana irratti tolchanii kanallee nu hime? Mana hidhaa keessatti sa'aatii 5 waraanni makalaakiyaa hoogganaa dabalatee miseensotaa fi hoggantoota machaa'anii galanii waan sanii dargaggoo irratti akkas godhan warra hidhame irratti. Mee hoogganaan waraana bakka san jiru eenyu jedhama laata? Meesa kanallee nu himii ijoollee waan kun irratti taatalleen yoo maqaa isaanii nu himte. Shaalaqaa Dirribee jedhama. Shaalaqaa Dirribee jedhama? Hooggana waraanaa bakkasiiti? Hayyee egaa ati xinnoo yoo safuudhumaaf laganneen kan hafe ijoolleen kun maqaan isaaniillee yoo beekame dabalataan ammoo waan kun ammallee dhukkubaa. Egeree ijoollee gudeedamtee kanaafillee waan dansaanitii mana yaalaa dhaquu qabu. Ijoolleen kun keessaa qullaa'uu qaba. Kanaaf ijoolleen kunillee yoo beekaman akka namnillee gargaaruuf akka itti dhaammattuun fedhaasumaan. Maqaa ijoollee saniifi? Malkaamuu Wadhiboo Abbaa. Umurii 17. Hayyee. Xuluushaa Wadhiboo. Obbolee Yanjal Lamaanoon umurii 15. Hayyee. Awwaluu Godaanaa Gudubaa. Umurii 14. Tole. Gammachuu Xulii Bara. Umurii 16. Tole. Alii Horjiyyoo Saqoo. Umurii 16. Xuluushaa warra kanaa keessa amma yeroo sanii nama itti fayyadamtee turte amma sa'aatii ammaa kana keessatti miidhama guddaarra jira. Xulushoon gaa? Haga ammaa kanaatitti is barateen jira.